Shalom qulqullootaa saba Waaqayyoo akkam jirtu nagaa keessanii bakka adda addaa kan jiraattan dubbii Waaqayyoo isinitti himuudhaaf gara keessanitti dhiyaadheen jira. Waaqayyoo jireenya keenya irratti hafuura keenya irratti hojii hojjetaa maqaan isaa haa eebbifamu. Mee sagalee Waaqayyoo dhaga'uun dursaa daqiiqaa xiqqoo tokko galateeffannee kadhanna. Gooftaa ulfinaa abbaa jaalalaa maqaa Yesuusiin maqaan kee haa eebbifamu. Nagaa guddaa boqonnaa guddaa karaa kee arganne hin jiraanne irra ololluu jedhe ati. Dadhabbii hanqina mudaa qabnu hundumaattis maqaa Yesuusiin bilisa nu baasi. Araara kee nu qaqqabadhu, dhiifama keenis nu argadhu. Fageenya irra dhaabatee dhiyeenya irra dhaabatee goolii kan kaasu bubbee hamaa ta'e kan bubbisu maqaa Yesuus Kiristoosiin gabcala jedhu. Hojiinsaa kaayyoof karoora tarsiimoonni qabatee ba'e maqaa gooftaa Yesuusiin kan ifatame haa ta'u. Dubbii jiraataa sagalee dhugaa nutti dubbadhu ati. Ulfinni isaa galanni isaa siif haa ta'u. Ilma kee jaallatamaa Yesuusiin ameen. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 4 tokkoo jalqabee kan jiru seenaa Elsaa'i dhiyyeessaa tokko gargaaruu isaa kan jedhu macaafni qulqulluun kan inni nuuf kaa'e isa kana nan dubbisa tokko jalqabee akkana jedha. Warri taabiirraa akkuma kana moobaayiliirraa hardi koppii isaa yoo isin daddaamee na duukaa ta'an isin jedhe yoo isin daddaamne immoo sagalichuma dhaggeeffadha. Akka jedha sagalee Waaqayyoo. Baras dubartoota raajotaa keessaa tokko gara Elsaa'i dhaqxee abbaan manaa koo garbichi kee in du'e. Inni Waaqayyoon akka sodaatu ati iyyuu hin beekta. Amma garuu namni gatii sarraa qabu tokko ijoollee koo lamaan fudhatee garba godhachuuf dhufeera jettee in iyyatte. Elsaa'iin deebisee attamitti si gargaaru ree? Wanta mana kee keessaa qabduu anatti himi jedheeni. Isheen immoo ani garbittiin kee dhadhaa ejersaa cuggee xinnoo tokko duwwaa malee waan tokko illee mana koo keessaa hin qabu jette. Inni immoo ganda dhaqeeti olloota kee hundumaa biraa dhaqeeti biraa qodaa duwwaa muraasa utuu hin ta'in baay'isee ergifadhu. Kana booddee deebiitii ilmaan kee wajjin manatti ol gali balbala cufadhuuti dhadhicha ejersaa sana qodicha hundumaatti naqi. Yommuu inni guutu immoo jalaa fuudhii kaa'e jedhee. Ameen. Sagalee Waaqayyoo wantan isinitti himuu barbaadu, wantan isinitti dubbachuu barbaadu, hafuurri qulqulluun wantanni keessa koo boqochiise isa barbaaddu siif kenna Waaqayyo kan jedhuun gabaabsee dubbachuu barbaada. Isa barbaaddu siif kenna Waaqayyo kan jedhu akka mata dureetti akkasiin qabattan hin barbaada. Isa barbaaddu siif kenna Waaqayyo kan jedhu gabaabaatti ilaalla. Iddoo kanatti baraa Elsaa'i tajaajilaa jiru tokko keessa dubartiin abbaa manaa ishee raajii ta'e tokko yeroo inni itti liqii liqeeffatee utuu hin baasin immoo du'ee namichi du'e kun liqiin isarra jiraa garuu immoo du'eera. Namichi abbaan liqii kun immoo namichi kun du'eera jedhee dhiisuurraa dubartitti kanatti as deebi'ee egaa waan kaffaltuuf akka isheen hin qabne waan beekuuf yeroo isheen itti ijoollee ishee lamaan qofa qabdutti garba godhachuudhaaf yeroo inni itti dhiyaatee ijoollee keen fudha jedhee seenaa kana keessatti isheetti dubbate ilaalla. Isheen garuu akka namaatti namni rakkina ooluudhaaf wanta isarra ga'e kana jalaa ba'uudhaaf iddoo adda addaatti socho'uu qaba. Wantoota adda addaa keessa galuu qaba. Dubartittiin kun garuu wanta nama dhibu yeroo isheen itti gara nama Waaqayyoo Elsaa'i dhaqxee iyyatte argina. Iyyachuu jechuun
akkuma nuti beennu qaama olaanaattidha. Qaama rakkina tokko namaa birmatu. Qaama rakkina dhokkataa tokko namaa furuu danda'u. Qaama wanta kaleessa dheengaddaarra wanta haara'e tokko, wanta jijjiiramaa tokko qaama fiduu danda'u jechuudha. Isheenis nama bira yoo naqe ji'a meeqattiyyuu kun narraa ta'uu, kun narraa ba'uu hin danda'u. Yoo nama bira dhaqe namni olii ganna oofa, isa olii ganna noofne, isa haala koo beeku, isa dadhabbii abbaa manaa koo beeku, isa abbaan manaa koo hojjechaafii ture, ani immoo dhaqee sana amantiidhaan eebbicha fuudha jetteetu amantiidhaan gara nama Waaqayyo Elsaa'i hidhatte. Abbaa manaa ishees waa kaa'eera. Liqeeffatee aduu iyyuu malee wanta yoo isheen barbaaddeef, yoo isheen gaafatteef, yoo isheen kadhatteef wanta isheef ta'u tokko akka nama biqilaa dhaabe yookiis immoo akka nama waan tokko kaa'ee galaa tokko kaa'ee fi darbe tokkottitu amantiidhaan Waaqayyoof hojjechaa ture. Gaafa isheen dhattee iyyattu gara nama Waaqayyo gaafa isheen dhattu abbaa manaan ishee dhuguma dadhabbii Waaqayyo biraa qaba. Kanaafuu ijoolleen isaan booji'amani. Kanaafiyyuu isheenis ijoollee isheetiif imimmaan isheen dhangala'u. Kanaafiyyuu isheen egaa mana duwwaan taatu Waaqayyo karaa ittiin ishee eebbisu, Waaqayyo karaa itti ishee guddisu karaa banuuf barbaade malee. Namichi kun utuu isheedhaaf ta'eeyyuu isheedhaaf gaarii miti ture. Namichi kun dhufee tuttuqeetu eebba dabalchiiseefi. Awwaa tokkoon sitti dubbadha obboleettii. Elaa obboleessa sagalee kana dhagaa kan jirtan isa barbaaddu siif kenna Waaqayyo. Elaa isa barbaaddu siif kenna Waaqayyo. Wanta ati barbaaddu waan gaarii haa ta'u malee, wanti ati barbaaddu waan fedha Waaqayyo haa ta'u malee, wanti ati barbaaddu waan yaada Waaqayyo haa ta'u malee, Waaqayyo biraa wanti namaaf hin kennamne hin jiru. Kennaa gaariin abbaa biraa ifaa biraa dhufaa jedhe namni Waaqayyo Yaaqoob. Kennaa gaariin hundinuu abbaa ifaa biraa dhufaa jedhe. Iddoo kanatti dhadhaa ejersaa xiqqoo cuggee keessa jira. Kana malee waan tokko mana koo keessa hin jiru jette. Kana malee omti tokko mana koo keessa hin jiru jettee gaafa isheen dubbattu waan nama dhibu. Wanti mana ishee keessa jiru dhadhaa ejersaa cuggee xinnoo tokko duwwaadha. Namni Waaqayyo garuu Waaqayyo irraa waa dhaga'eera. Waaqayyo irraati waa adda baafateera. Hiyyeessaaf namni dhaabatu hin jiru. Garuu Waaqayyo gooftaan kun nama Waaqayyo Elsaa'i keessaan dubbatee qodaa ergifadhu jedheen. Kana jechuun sindidaniidha baqa. Namni hiyyeessaaf waan ergisu sababiin isaa hin qabdu waan ta'eef na jala akkas goote sodaata hiyyeessa. Garuu waan nama dhibu dubartittiin kun ollaa sagararraa biras achii biras sana biras sagajallaa biras iddoo dhagaa fudhattu namni ishee dhowwatu hin turre. Hundumtuu oodhuttiin jedhe. Waaqatu sammuu keessaa kaasiif malee walitti himee maal na biraasoo fudhatteetti jedhee walitti himee dhowwachiisuu hin danda'a ture. Garuu dubbicha keessa Waaqatu jira. Kanaaf qo'ibba ishee qaba namni qodaa sana jalaa qabe immoo. Kanaaf namni tokko walitti himee waan akkasiin dubbanni qodaa baay'ee ergifatteetu mana ishee keessa. Akkuma namni Waaqayyootti dubbate balbala ishee cufattee ilmaan ishee yeroo isaan qodaa dhiyeessanii fi isheen immoo zayitii sana itti naqaa turte akka caaffanni qullaan kun dubbatutti. Egaa wanta nama dhibu ilmaan ishee yeroo isaan itti qodaa dhiyeessanii fi isheen immoo dhadhaa ejersaa sana jechuudha itti naqaa turte. Qodaawwan sun hundinuu hin gugguutamanidha. Qodaa kan biraanaa fidaa gaafa isheen jettu qodaan kan biraan duwwaan hin hafne amma duwwaa isheen ergifatte amma isheen baay'eedha jettee olloota hedduu biraa ergifatte sana hundumaa guutee qodaan duwwaa tokko hin hafne. Dhadhaan zayitichi dhadhaan ejersaa sun garuu qodaa ishee keessaa hin dhumne ture. Cuggee ishee keessaa hin dhumne ture. Ammayyuu waan buustu qabdi isheen. Kun ajaa'ibsiisaa waan nama dinqisiisu. Wanta nama raajeffachiisu. Waan baay'ee tokko nama dhibu. Waan guddaadha. Cuggee keessaa ol ba'eetu gaaniitti gaafa guutamu seenaa ta'een beenne hojjeta Waaqayyo.
Namni waaqayyo dadhabbii qabu gatii qaba. Namni waaqayyo biraati elaa har'a utuu rakkatuu ta'uu danda'a. Utuu bal'atuus ta'uu danda'a. Waaqayyo wajjin namni deddeebi'u, waaqayyo wajjin namni jiraatu. Bara sana haala sana keessatti liqii fakkaatee yoo isarra tureyyuu guyyaa tokko garuu jireenya dachaa ta'e liqii sana baasee jireenya isaan dhaabu ta'e Raadiyoo Ejersaa sun isa kan akkuma namni waaqayyo dubbate isa kaaniin jiraachuu dandeessa, kaaniin immoo gurgurtee liqii kee baafachuu dandeessa namni waaqayyo. Isheenis jalqaba irratti dhadheetu akkuma jedhame ta'eera, akkuma dubbatame ta'eera. Gaafa isheen jettee gabaasa fiddu akkasittiin jedhe nama waaqayyootti yeroo isheen itti dubbattu dhaqeedheen Raadiyoo Ejersaa sana gurgurii liqii kee baafadhu isarraa hafeen immoo atiif ilmaan kee jiraachuu dandeessu. Jireenya raafa, jireenya eebbifamaa tokkotu waaqayyo gooftaan maccaa akka isaan jiraataniif karaa baneef. Har'as waaqayyo sii kaanaan dadhabbiyaatu qabdura dhaabate, jireenyatti waaqayyo wajjin dabarseera dhaabate siif ka'a waaqayyo. Dadhabbiin kee gatii qaba obboleettii nana. Elaasumattan dubbachaa jira dadhabbiin kee gatii qaba. Inni tarra utuu dadhabduu utuu haalli siin mijatiin waaqayyoof dhaabattu kun guyyaa tokko sii dhaabata waaqayyotu. Guyyaa tokko sii milkeessa waaqayyo waan ati barbaadde. Dubartittiin kun waan isheen barbaadde liqii baafachuudha. Waaqayyo kan isheen barbaadderra kan inni ofiisaa yaadee jiru tokko jira. Irraa hafaa gochuu. Jireenya isheen hin yaadne tokko laachuufi isheen waa'ee ishee rakkina ishee jettee jechuudhatte miti. Yeroo ijoolleen ofii sababa rakkinaa irraa kan ka'e garbummaa bitaman garaan namaan gubata waan ta'eef, keessa namaan gubata waan ta'eef, abbaa manaa koo dhabees immoo siin dhabaa waan jedhamu jira waan ta'eef, waaqayyo garuu gidduu galee ijoollee ishee akka booji'amanis akka isaan garboo ta'anis hin goone waaqayyo liqii irraa baasee jireenya haaraa tokko, burqaa haaraa tokko golaa burqisiise. Har'a isaatiin beektu malee burqaan jireenya kee guddisu, burqaan jireenya kee karaa dheeraa deemsisu, burqaan jireenya kee laga fagoo dabarsee jireenya kee mul'isu. Elaa fagoodhaa miti, waaqayyo suma keessaa mul'isa. Waaqayyo suma keessaa qaba. Kun immoo waaqayyoof hin danda'ama. Kun immoo waaqayyoof salphaadha. Maqaa waaqayyo bara baraan eebbifamu. Kanaaf garaan keessan waaqayyotti gammadu, keessi keessan waaqayyotti gammadu. Wanta barbaaddu siif kenna waaqayyo. Wanta barbaaddu siif kenna waaqayyo. Achuma sagalee waaqayyoo, achumaan sagalee waaqayyoo wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Luqaas barreesse boqonnaa 18 lakkoofsa 35 jalqabnee gaafa dhannee ilaallu namichi jaamaan kan irra taa'ee kadhataa ture tokko. Yeroo inni itti kadhannaa isaa dhiyeeffatu, yeroo inni itti kadhatu laalla. Namichi kun gaafa kadhatu birriima nama kadhata. Gaaf tokko garuu sagalee wacaa namoota nanuu dhaga'ee maaltu akka ta'aa jiru gaafate. Dafee yoo lola dhate achii ka'uufis ta'uu danda'a. Yoo waan gaarrate immoo hirmaachuufis ta'uu danda'a. Maadhaa jedhee gaafa gaafatu Yesuus nama Naazreet ennaan ilma Daawit ennaan har'a fayyuun qabadhee murteesse. Gaafanni iyyuu namoonni baay'een caalli jedhittiin jedhani. Namoonni baay'een gab jedhittiin inni garuu itti macaalsee iyyee. Isaa booda Yesuus dhaabatee namicha kana fidaa jedhe. Gaafa geessan maal akkan si godhu barbaaddaa jedhe. Waaqayyo waan ati barbaaddu siif kenna. Maal barbaaddaa jedhe. Nama ari'ennaan dhiisi cubbuu kee sii dhiise maal akkan si godhu immoo barbaaddaa jedhe. Agartuu koo kanaa deebiftu ennaan amantiin kee si fayyiseera, agartuun kee siif adeebuu ittiin jedheedha. Har'as waaqayyoo warra isa amanatan waan isaan barbaadan qaama haa ta'u, qabeenya haa ta'u, ilaa kallattii barnootaan guddachuu, taajilaan guddachuu haa ta'u, kallattii kamiinuu haa ta'u, eebba fooniif hafuuraan guddachuu haa ta'u, kallattii kamiiniyyuu waaqayyoof hin danda'ama. Waaqayyo salphaadha. Wanti isin barbaaddan waaqayyo keessa jira guutummaansa. Kanaaf ergaa furru waaqayyo keessa koo kaa'e. Wanta barbaaddu siif kenna waaqayyo. Waan ati barbaaddu siif kenna waaqayyo isa jedhu. Ergaa macaafa qulqulluurraan isinitti dubbadde.
Waaqayyo waan ati hiyyeessaa kun barbaadde godheeraaf liqii ishee akkaataa ajaa'ibsiisaatti irraa baaseera. Jireenya ishee iyyuu haaressee geeddareera. Rakkina ishee kaleessaa irraanfachiiseera. Namicha jaamaa waggaa meeqa taa'ee kadhataa ture sanas agartuu barbaada. Agartuu dhabeetudha kan inni taa'ee nama kadhatu malee agartuu qabaatee taa'een kadhatu agartuutti kenninaan lafa sanaa ka'e. Wanti Waaqayyo namaa godhu waan iddoodhuma kaleessaa nama daaddisiisu miti. Wanti Waaqayyo namaa godhu waan haaluma kaleessaa nama dubbachiisu miti. Wanti Waaqayyo namaa godhu waan guddaadha. Kanaaf Waaqayyo waan isin barbaadan isiniif kenna. Anaaf hin kenna. Inni kennuudhaafis immoo aboo guutuu waan hundumaa guutuu qaba. Maqaan isaa baruma baraan eebbifamu. Kanaaf garaan keessan ammallee Waaqayyotti haa gammadu. Keessi keessan ammallee Waaqayyotti haa boqotu. Waaqayyo warra isa amanatan, Waaqayyo warra isa abdatan, Waaqayyo warra isatti of kennatan hin gatu. Maqaan isaa haa eebbifamu. Kanaaf egaa jireenyi keessan, hafuurri keessan akka dubbii Waaqayyootti, akka sagalee Waaqayyootti akka inni bitamu barbaada. Maal barbaaddaati? Gaa'ila amanamaa, gaa'ila milkaa'aa, jireenya wantoota biyya lafaa kana keessatti Waaqayyo wajjin si deemsan waan gaggaarii yoo ta'e iyyuu ilaa wanta ati barbaaddu siif kennama Waaqayyo bira. Sagaleemti Waaqayyo yoo akka jedha macaafa qulqulluu keenya keessaa wangeela Maatewos boqonnaa 7 gaafa dubbiftan kadhadhaa isiniif kennamaa jedha. Barbaadaa in argattu jedha. Wanti ati barbaaddu siif kennama jechuudha. Balbala rukutaa isiniif banamaa jedha. Kan kadhatu hundinuu hin fudhataa jedha. Waaqayyo warra isa kadhataniif harka guutee kenna eebbasa hafuurasa. Wanti isin barbaaddan biyya keessa irratti, jireenya keessa irratti akka maatiitti akka dhuunfaatti maal ilaata? Waaqayyo waan nuti barbaadnu akka biyyaatti, akka naannootti, akka maatiitti, akka dhuunfaatti nuuf kenna Waaqayyo. Kun isaaf hin danda'ama. Kun isaaf salphaadha. Waaqayyo kana gochuudhaafis amanamaadha. Hin kadhanna Waaqayyoodhaan sagalee isaa kanaaf. Maal akka barbaadamu ati beekta. Maqaa Yesuusin dubbii kanaan ammayyuu ija waan qabu hojjedhu saba kee kana galataan dhaabiyaati. Livalu redo wasaku ati jajina sikatu dalo watapakuvani haidis kevene di valora pilo ivanayapa sukado jenjen kiba guya ni dalivani maje magoya pilara vaga ya dilijanai. Live I vindo sik riva indel paravantar da ijenten aisaku atilari pinivilikra abajaya dila bagaya dilijanais. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee dhugaa kun, dubbiin kee dhugaa kun ammayyuu hidha dhalootaa kan hiiku, gudunfaa kan furu jookaaduu sapuuta naiva. Zevene divalo rida ila dila bagaya tijanjan tobos ikovanda ikriva indal paravani asu. Ila abiddi kee Waaqayyo wanti isaan barbaadan waan isaan sibiraa fedhan yaa Waaqayyo gooftaa maal yoo ta'e iyyuu akka isaaniif kennamu akka isaan amanan maqaa Yesuus isaaniin gargaariyaati. Dhukkubsatanii kan jiran fayyina kan barbaadan, lolamanii kan jiran mo'icha kan barbaadan, itti cufamee kan jiru karaa kan barbaadaa jiran, balbala barbaadaa kan jiran, eebbi isaanii harka ormootaatiin qabamee kan jiru akka gadhiifamu kan barbaadan. Yaa Waaqayyo gaa'illi isaanii akkaataa dhadhaatti lola keessa kan jiru, yaa Waaqayyo gooftaa lola keessa akka gaa'illi isaanii ba'u kan barbaadan. Maatiin isaanii yaa Waaqayyo biyya keessa kan jiran lola daddaa kan qaban akka isaanii qaqqabataman kan barbaadan. Yaa Waaqayyo gooftaa macaa wanta baay'ee sabni kee kun sirraa barbaadan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin akka isaaniitti yaa Waaqayyo kennuun fedha kee haa ta'u. Ilaa abbaa harka isaaniitti kennuun fedha kee haa ta'u. Harka isaaniitti kennuun jaalala keenaaf haa ta'u. Zeelaa rabajaya diila dagaya. Akkuma kana gooftaa waa'ee biyya keenyaatti wanti nuti si biraa barbaannu, wanti nuti si biraa akka nuu kennamu feenu araara gooftaa. Ilaa dhiifama gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiiga dhangala'aan jiru akka dhaabatu.
lafeen caccabaa jiru akka dhaabatu, lubbuun baba'aa jiru akka dhaabatu, abaarsi yaa Waaqayyo gooftaa bifa waraanaatiin, bifa adda addaatiin gadhiifamee jiru. Yaa Waaqayyo qiimii dhokataadhaan gadhiifamee jiru, abaarsi kallattii garaa garaatiin gadhiifamee jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin araara keetiin kan golboobame haa ta'u. Dhiifama keetiin kan golboobame haa ta'u. Ilaa gooftaasin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin jiis kaavraa larra diyaas. Ilaa babba wanti nuti dhaabatu jennu maqaa Yesuusiin dhaabate. Ilaa Waaqayyo araara kennuun fedha kee haa ta'u. Ilaa barbaanneerra, ilaa feeneerra hin ga'anuun jechuun. Kanaa booda dhiphinni ittiin fufin jechuun ciniinsuun kun hin ga'a jechuun fedha kee guutuu haa ta'u. Zeetiin ayvaaliigaa biraata ja'ina diila joonaayaa giigaa isa juuyee pooto iskiiva indaldaa'ii kiriijan da'iinisa ki'aatilareejanii ziitil vaalarijanii magayyaatilaajanta ikadoosa pi'ootivaanema ika ita lobo witi iskati jayina rida illa rija andasuga imparova indaldaki oprete ebegasakida injajjanta ila divanayya babagasakudayya abidda fuura kee humni maqaa kee maqaa Yesuun ammayyuu hilmaan kee kana saba keenya biyya keenya kana kan qaqqabiyaatu Waaqayyo nu qaqqabiyaati. Waaqayyo nu qaqqabiyaati. Nu qaqqabiyaati. Yesus ati guddaadha. Yesus ati jabaadha. Yesus ati mo'aadha. Saba kee kanaaf gooftaa. Dhaloota si barbaaddataa jiraniif gooftaa. Maqaa Yesus Kiristoos wanta isaan si bira barbaadan kana harka isaaniitti kennite. Garaa isaanii gammachuudhaan macheessuun fedha kee haa ta'u. Sammuu isaanii qalbii isaanii gammachuudhaan jireenya isaanii guutuun fedha kee naaf haa ta'u. Nagaa haara. Boqonnaa haara. Aara galfannaa haaraatti akka gammanu nu gargaaru tokko keenyaati. Iji kee gara keenya haa ilaalu. Hafuurri kee gara keenya haa dhufu. Haleelluuyaa. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u samma yoonaatti nu gargaaree haa eebbifamu. Sagalee kanaan akka jireenyi keessan hafuurri keessan gooftaatti jajjabaatu egaa wanta hafuurri qulqulluun keessa koo kaa'e isin biraa ga'eera. Egaa chaayinaalii kana Ayyaaloo Taammiroo official kan jedhu kana subscribe like share gochuun dagatinaa. Yoo fidhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e sagantaa kanaaf kana fakkaataniin walduukaa jiran isiniin jedha. Eebbifamaa guddaa Waaqayyo guddaa isin eebbisu hambaa mana isaa ta'aa jiraadha.